Tik. Kallacha qabsoo uummata Oromooti. Abaa'oo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا فردبتوتا إلمان أورومو مراكزني فو أشام أركفونه أكم جرت إلمان أورومو دا نجا كوتي والله الحمد لله. كبجمتوتا فردبتوتا كينيا أرانتنا أبي توكو أبي بريدا وين إسني كبدة ديادة أبي تشوكو نيجي شورا وروتان يوتيوب دلagان وروتان فيسبوك رتة بيكسس أدادا قدي سوبر بدن وروتان يوتيوب رتة برنوتا نما قدي تان أبي أدا أغرتني وان أدا كيسي أغرتن نما قدي سوبر بدن أبي كانت تفجد موران برنوتا كسان akka itti fuftan abdii guddaa isinirraa qabna. Hayyees pilaastorii jala seenna. Pilaastorii jala gizee seenne akkanatti iddoo kanarratti iddoo agartan kanarratti barreeffama kana barreessina. Barreessana kaap kaawut kan jiru kana itti barreessina. Search goona jechaadha akkama agartan. Akkanatti jechuudha kunoo akka haala kanatti isinii dhufa aappichi isa kana aappicha kana haala kanatti open gootanii gadi buufattan. Ani waan hin gabbuufadhee jiruuf aappicha jala seenee isin agarsiisa. Waanin buufadhee jiruuf aappichi isa kana jechaadha. Aappichi isa kana. Aappicha jala nin seena. Waanin buufadhee jiruuf jechaadha aappichi isa kana. Haalli itti barnoomsa isaatillee qallaaleedha. New project kan jiru kana hin dhoofne. New project kana hin dhoofne. Hayyaas gubbaa kanarratti wanni isin beekuu qabdan viidiyoo fi photos kan jiru sanii dhufa. Ammaan tana waan viidiyoo bikka teessanii jechuudha. Yoo feetan mana baatanii iddoo feetanii yoo waraabdan waan si duubatti mul'atu waan fofokkotaa si duubatti mul'atu waan san balleessuuf jecha fadhu namni yoo si duuba jiraatellee nama si duuba jiru san of duubaa balleessitee ofii keetiif taa'u jechuudha. Yoo magaalaa keessatti waraabdellee nama magaalaa keessa jiru sanillee of duubaa balleessitee of bichaa waraabuu jechuudha. Hayyees amma wanni sanii galuu qabu gubbaa kanarratti jechuudha viidiyoo fi footoo jira. Hayyees footoo irra nama. Hayyees footoo keessa gadi deemna jecha. Footoo kana keessa gadi deemna jecha. OMN feetan hin buufattan. OMN kanarratti haadhoomnu jecha. OMN kan waggaa torbaffaa kanarratti haadhoomnu. Kunoo. Hayyees OMN bikka lamatti itti dhaadheen jira. Hayyees ammallee OMN itti dhaadheen jira. Okay. Okay ammallee kanaas ittiin dha. Hanu add godhana jecha gaddumna add goona jecha add hayyees akkanatti nuu baa jecha gizee akkanatti nuu bee akkanatti ballefanna jechaadha gana harka lameen hin qabne jechuudha akkanatti adda baafna jecha akkanatti guddifnee jira jechaadha baangaraawundi akkanatti nuu dheeratee jira jecha kunoo haala kanatti nuu dheeratee jira jecha ilmaan Oromoodha. Hayyees eega kanatti dheereeffattan booda dhuftanii jechuudha jara kanarra kunoo iddoon amma irratti sanii qabe kana overii kan jiru kanarratti hin dhooftan. Ammallee dhuftanii iddoo kanarratti hin dhooftan. Hayyees itti eeggadda. Reefuun tana hayyee ammaan tana viidiyoo kunoo gubbaa kanarratti viidiyoo fi footoo jira akkuma reefu sanii himetti. Hayyees viidiyoo irratti dhoomu. Hayyees viidiyoo duraan iddoo feetan teessanii kaatan itti waraabdan as keessatti sanii dhufa viidiyoo ani amma kanaan filadhee san agarsiisa. Ittiin dha raayitii giseen tidhee aadiin godha gadi bu'ee jecha aad. Hayyees akkanatti nuu gubbatti baasee jira jecha. Ammaan tana viidiyoon kun haala kanaan gubbatti bee amma manni iddoon mana jala taa'ee itti waraabetti manaan na duubatti mul'ata jecha. Ani isan agarsiisuufiin viidiyoo kana maree jecha. Manaan na duubatti mul'ata. Mana kana of duubaa balleessuudhaaf tara takkaa viidiyoo iddoo jala kanarratti suuraa keetirratti okee hin jetta qubaan. Okee hin jetta. Akkanatti eega jette booda jarreen kana keessa azzeemta jechaadha. Akkana irraa azzeemta jecha. Akkanatti dhuftee remove background kan jiru kanarratti hin dhoofta. Remove background. Hayyees balleesseen jira jechuudha. Background na duuba jiru san balleesseen jira jecha. Hayyees viidiyoo ammallee takka itti gad dhoofna. Akkanatti hin balleeffanna jecha. Viidiyoocha keessan kana akkanatti hin balleeffattan jecha. Hayyees ammaan tana viidiyoon haala qallaalii ta'een isanii dalagamtee jirti jecha. Viidiyoo kunoo OMN illee akkanatti ofitti as buusuu ni dandeessan, ofirraa achi xiqqeessuu hin dandeessan, ofitti akkanatti as buutuus hin dandeessan jecha. Hayyees ammaan tana viidiyoo kana haa caqasnu kunoo. Viidiyoocha haa caqasnu. Viidiyoon haala kana fakkaatti eegi. Hashama kabajamtootaaf hordoftoota ilmaan Oromoo mara keessanuu akkam jirtu lammii koo qaqqaaliiwwan gaggaariiwwan nama
Harka fuunee gaa kabajamtootaaf hordoftoota keenya ani kunoo qeericha keessan beekam. Kunoo akkanatti jechuudha baangaraawundiin adda addatti dubbatti uumtan jechuudha gizii haasoftan baangaraawundiif dubbatti uumtan. Hayyees akka barnoota kana irraa baratan abdii guddaan isa irraa qaba ilmaan Oromoo akkamiin seef goona gizii akkana goone yoo jettan gubbaa kanarra dhuftanii kunoo iddoo sanirratti gadi dhooftan. Akkana gootanii iddoo kanallee hin guutaniif jechuudha fuula isaa kana hin guutaniif as gad dhuftanii jechuudha kana seef gootan jecha akkanatti isiniif achi deemee achitti achi dhuma jechaadha gizii hamma asitti dhume viidiyoon keessan garaarii keessatti guutee jirti jecha haala kanaan deema kunoo deemaa jira hin agartaa haala kanaan deemee asitti dhumnaan viidiyoon keessan keessatti sanii buute hayyees akka irraa baratan abdii guddaan isinii irraa qaba hayyees akkasuma yuutuubii kiyyaaf warroottan haarii taatan yuutuubii kiyya dhaqaadhaa naaf jabeessaa nas bira dhaabbaddaa ilmaan Oromoo ashama isaniif jirraa nutis waan argine isaniif qabanne isaniif dhiyaanna hamma kan biraatti walitti deemnutti nagaan nuuf tura.